Sanfayne Godani Sarmamurani Senyor Mata Boti Koti Akabo Sonajani Baroni Darbanon Dumtu Sabako Gada Boicha Sise Nutanaira kebicha Mudamudin Kupsatani Karande Mani Gufu Barbara Halalani Birandarbani Mukti Toko Winara Maleko Bambo Babu Ilmi Namas Kutawal Senegal kayo si Esa. Duraan dursee guyyaa har'aa kana iddoo kanatti argamtanii obbolaa keenya abboolii keenya kan ta'an ijoollee keenya barattoota hiriira nagaa otoo godhanii lubbuun isaanii kan darbe asitti walitti qabamnee akka yaadannuuf waamicha hawaasni Oromoo sinii godhee kabajanii addanatti argamuu keessaniif galanni guddaan siniif haa ta'u jedha. Kanumatti dabalee guyyaa har'aa kanatti qophii gochaa turre qophiin kun akka iddoo ga'u akka sirraan qophaa'u halkaniif guyyaa warra hojjechaa turaniif galanni isaaniif haa ta'u jedha. Egaa wanan jechuu barbaadu yoo jiraate qophii har'a qophaa'aa jiru kana sirna isaa banuu duwwaa fi guyyaa har'a akkasiin addanatti argamtan kan sin waamnee fi egaa ji'a ga'uu fi ijoolleen Oromoo biyyattii hiriira nagaa gochaa otoo jiranii baay'een isaanii lubbuun isaanii akka darbe akka wareegaman hundumni keenya hin beekna. Kanaaf guyyaa har'aa kanatti obbolaa keenya, obboleettii keenya, abboolii keenya kan ta'an mirga Oromoof, mirga ilma Oromoof jedhanii lubbuu isaanii warra dabarsan yaadachuuf, kabajuuf, gadda keenya ibsuuf addanatti argamne. Egaa kana booddee kan ta'aa jiru sirna tokko tokkoon akka sirriitti dhaggeeffatanii filaattan sirna affeeraa kanumaan bana sirna isaa. I want to speak in English because here we want to communicate our cause to the people around here. Okay, we are here because of our brothers and sisters, young students who are going to the university on behalf of Oromo people who have been uprooted or whom the government planned to uproot
students were demonstrating, and because of that, our students were killed and they were tortured, and we are mourning at this time. This is a vigil. We are crying, we are mourning, and this is bereavement, and we are heartbroken here. This is a movement that is led by the community, the Oromo community. Anybody that has a human heart should participate in this kind of vigil, because this is wrong. This is international. Humanity, the cause of humanity is international, it's not local. So I am a pastor and I speak from the perspective of the Bible. And the Bible stands, Jesus Christ died for everybody. So I'm gonna pray for the mothers who have lost their children. I'm gonna pray for the fathers who have lost their children, for the siblings who have lost the brothers and sisters, representing the Christian faith, and my own church, the Oromo Resurrection Evangelical Church. I want us to one time pray for everybody that's involved and for our Oromo people who have suffered, who have lost. We all are part of this movement, and our people, everybody anybody that has a human heart. So let's pray together. Let's address heaven on behalf of our people. Heavenly Father, at this very moment we are here in front of the White House. We know the White House cannot do anything for us. We know that justice doesn't come from here, but we pray to your kingdom. We pray to you, Lord, the Father of Jesus Christ, our Lord. The towns and cities in front of the universities, the students who have been overrun by cars, who have been hit by live bullets. We pray that the mothers who are heartbroken, the fathers, the siblings, their cry might be heard in heaven. Heavenly Father, listen to our prayer tonight. We are lighting these candles, calling each and every student that has been demonstrating peacefully, that have lost their lives, and those are in the hospital, and those are in jail, being beaten and tortured. Lord, listen to our prayer. We pray in Jesus' name. Amen. Waka umama, waka duga dubbata, waka beka, waka umfisa, waka hunduma humna, kantinna fi gudda addani baafne, humnu dubtu isarraa dhufa, humna kennaa kana waaqa akkasiitan kadhan. Waaqa keenya gurraacha, danda'a garaa garbaa, leelloo garaa taliilaa, kan ijji cimmaa hin qabne, kan nafni xurii hin qabne, kan funyaaf xurii hin qabne. Waaqa akkasii waaqa qulqulluu hundumaa caalu. Waaqa kana kadhanna. Yaa Waaqa, bareeffannee si kadhachuu odoo hin ta'in garaadhaan si kadhannaa ati nuu dhaga'i. Yaa Waaqa, Waaqa dhugumaa nuu dhaga'i. Yaa Waaqa, garaa nu gubate kana yaa Waaqa, ati dhugaa keenya nuu laali. Yaa Waaqa, maa garaa nutti jabaatte, yaa Waaqa, lakkii garaa nutti hin jabaatinii si kadhannaa nuu dhaga'i. Imimmaan buufnee si kadhannaa nuu dhaga'i. Yaa Waaqa, kan bara 1522 Waaqa, yaa Waaqa, kan bara san nu wajjin hin dhaabbatte arras koottu nu wajjin hin dhaabbadhu. Yaa Waaqa, Waaqa keenya kan ijoollee keenya akaakayyuu kan taanu
kan obboleewwan taanuuf kan ilmoo teenya ta'an ijoollee teenya kan qabsoo kanarratti du'an odoo waa tokko balleechin xiyyiitii badduudhaan kan du'an yaa Waaq lubbuu isaanii bakka gaarii kaa'e. Ijoolleen tun dhalattuudha yaa Waaq situ beekaa lubbuu isaanii bakka gaarii kaa'e. Yaa Waaq Oromiyaadhaaf kan dhumanii yaa Waaq warra Oromiyaadhaa dhume lubbuu isaanii bakka gaarii kaa'e. Yaa Waaq waan bilisummaa dhabneefi bilisummaa dhugumaa nuu deebise. Yaa Waaq karaa nagaa karaa bilisummaatti nu qajeelche. Ijoollee teenya kan dhumanii humna kenniif. Yaa Waaq biyya itti laaffise. Yaa Waaq Waaqa tokkicha kan si kadhannu. Yaa Waaq kan bilisummaa keenya lolataa jiran irree isaanii jabeeyye. Yaa Waaq Oromoo sodaate. Yaa Waaq lubbuuttoobi gootummaa kenniif mataa isaa gootomsi. Waas jirru kana nu gootomsi. Nu sodaattuudhaan nu gootomsi. Laphee keenya irratti gootummaa nu uumi. Yaa Waaq nu gootomsi. Yaa Waaq nu tokkoomsi. Yaa Waaq nu tokkoomsi. Maqaa qabatanii olii gadi fiffiiguu miti. Arra DNAdhaan tokko taanee jirra. DNA keenya nu ajabeechu. DNA Oromoo ajabeechu. DNA keenya gaaru kutame hidda gamaatu kan muran kan gamasiititu soso'a jedhanii bakka hundumaa kan nu sosoose Oromummaa keenya na ajabaannu. Isin kan namni tumeti kan ilmaan Oromooti yaa Waaq nu jabeechi. Dhiiga ilmoolii keenya dhiiga ijoollee teenya ijoolleen jalaa itti fuftu nu adeebiftu kanaafati humnaa fi irree ta'eefi kan hunda ulfaadha. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawmiddin إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل. كلن نجارات القرآن الكينيا ولوجهين كلن نواقيون. Sarara bayyana kan guutte Waaqayyo iddoo kana sigalachuudhaaf dhufne hundumti keenya fuula kee dura dhaabachaa jirra. Waa'ee biyya keenya, waa'ee saba keenya, waa'ee ijoollee dargaggoo du'anii, waa'ee wallaalota du'anii, waa'ee abboota du'anii, waa'ee haadhota du'anii sitti machuudhaaf dhufne. Mootonni biyya lafaa qawweedhaan boonu, mootonni biyya lafaa aangoodhaan boonu, nu garuu siin boonna. Sitummoo abdii nuu kenne waan na kadhattan isiniifan kenna jette, isiniifan raawwadha jette. Kanaaf iddoo kanatti sabni keenya, sabni kun garaa tokkoon fuula kee dura dhaabatee si kadhata. Lubummaadhaaf si kadhanna, tokkummaadhaaf si kadhanna, firdii qajeelaadhaaf si kadhanna. Yaa Waaqayyo mootota isaa nama ajjeesutu hin ta'in mootota isa nama jiraachisu akkatu nuu kaaftuuf maqaa goote biyya keenya dhaga'i. Ati iyya saba Israa'el dhageesseetu yaa Waaqayyo harka garbummaatii baafte harka Museetiin gargaartee baafte sabi kun sitti iyyachaa jira. Ati hiyyeessaa warri ijoollee isaanii dhaban sitti iyyachaa jiru. Warri yaa Waaqayyo dhadeemtuu isaanii dhaban sitti iyyachaa jiru. Iyyi keenya yaa Waaqayyo gurra kee nuuf ga'u. Ati Waaqa Sabaa'otiidha Waaqa hundumaa dandeessuudha yaa Waaqayyo. Sibiraa gargaarsa keenya yaa Waaqayyo ati gargaaraa keenya ati Waaqa keenya. Situ nu uume yaa Waaqayyo. Lafa kanarratti kan hundumaa uume si duwwaadha. Si fuulduratti immoo namni hundumtuu wal qixxeedha yaa Waaqayyo. Kanaaf saba keenya saba Oromootiif si kadhanna. Biyya daarii kan itti godhe biyya kan uume si kan iddoo kanatti akka isaan jiraatan godhe si yaa Waaqayyo. Iddoo sanatti dhufummaan isaanii akka eegamu yaa Waaqayyo. In accordance with our program, next week we're going to call the names of the victims and the students who have been murdered. So we're going to start with the vigil light ceremony. Jalqaba
ijoollee du'anii fi ijoollee ajjeefaman maqaa isaanii waamuu jalqabnaa. Kanaaf amma jalqabuudhaaf yaamuuf qophii irra jirraa jechuudha sagantaa ibsaa dungoo kana wajjiniini. Kanaaf yaamuun jalqabaa. Tokko Ababa Kumsa, student. Abdi Kamal. Abdi Safitay, businessman. Abdisa Nagasa, student. Abdi Kaisa, Alamayo Rafata, 9th grader. Alama Yorgesa, farmer. Bagisa sorry, profession unknown. Tikko Lidinka, Bikila Balai, merchant. Bulti Addisa, Daraje, a militia from the cavalry. Falmata Baicha, Galana Adaba, Gita Chodarajay, Geta Unzrata, Gay Turgesa, student. Geta Tafari, student from Wallaka University. Gurumu Damto, Gusomsa Baisa, a farmer from Ambo. Hachalu Jagama, Hussein Umar, a university student from Zimma University. and Dali Dasali, And Dalala Mesa, a 9th grader student from Ambo. Israel Aftamu, from Ambo, student. Kabada Borana, profession unknown from Ambo. Kumala Gudisa, 10th grade. Mamush Gaddisa, a businessman from Kudar City. Kumala Gadisa, 10th grade. Mamush Gantu, 11th year, all teenager. Nasir Tamam, a driver from Kudar City. Nagasala Mesa, farmer, 80 years old. Olman Dinagde from Ganji Gore, a farmer, 75 years old. Tadase Gashu, from Ambo, Levan Macha School. Tashoma Dawit, university student from Wallagga University. Zavana Varasa, Jimma, 3rd year, government. And the next, Abdi Mallasa from a merchant from in Adama. Liso Malami, Adama. And the last one, our 39th victim, is Gamachu Devala, a student from Gimbi who was killed while collecting the firewood. That is the last victim up to date till now. Okay, besides to this one, we have been told that there are more and more victims whose name hasn't been listed over here,
and every day a new name is coming up. So with this candlelight ceremony, we are, up to now, we only have the name of 39 Oromo peoples from different age and different profession. So the name will continue coming. Walda dargaggoota mee harkana dhaafi tokko saantu kana qopheesse Oromo community fi walda dubartoota addunyaa wajjin taane jechuudha. Harkana dhaafi yaadachuu keenya. Okay, shaama ol qabaaf yaa. Bareed. Oromo ma usta, Oromo ma callifta. Ya Oromo ma callifta, Oromo ma usta. Osoo inni qe'ee dhufee ilmaan nurraajee. Ya Rabbi rakkina keenya beeku kan sitti kannaa dirqama maaftaa. Iddeera jawaatini mannu gofni sirni qabne tusuma kaasitaa kan sanillee biyya nyaachifte. Dhiigni Oromoo lolaa yaa'ee lafaa dhiigni Oromoo lolaa yaa'ee lafaa. Gaaffin deebii qabna dhiyyaarratti. Uummata Oromoo bishaanii miti dhiiga. Mallamni koo bishaanii miti dhiiga. Onneetu machaa'ee addootu diddiga. Jabaa addaa Oromoo fuuntu fuuni dhiiga. Gaaffin barattoota gaaffii uummataati. Gaaffii uummataati. Ijoollee kan uummata Oromooti. Ujummoo sadiima maal goota diida asittuu waa dhalateera. 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 Ujummoo sadiima biyya kaakilee. Ujummoo sadiima gudditti finfinnee. Ujummoo sadiima lukaan keenya jennaan. Ujummoo sadiima keessan mitin jennee. Ujummoo sadiima bakka yaadda ga'u. Ujummoo sadiima baaburaan kan fiddu. Ujummoo sadiima yeroo sitti mannu. Ujummoo sadiima sidaanu nageessu. Ujummoo sadiima eessa nu qubsiisu. Ujummoo sadiima keenyarraa nu dibdu. Ujummoo sadiima maal goota diida asittuu waa dhalateera. 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 Ujummoo sadiima uummanni Oromoo. Ujummoo sadiima bakkayyuu wal kaasa. Ujummoo sadiima gaaffiin ilmaan keenya. Ujummoo sadiima deebiin saala saasa. Ujummoo sadiima har'a zakka galee. Ujummoo sadiima gocha suukanneessa.